السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خياك آلي خبجمو رب سبحانه وتعالى دبرتي صدركا قدا خنيف خيستو دبرتي مسلمة مرقا قرتي رب سبحانه وتعالى إسي خني مرقا قدا إسي خني خنا إفرا فوتيتي مرقا قرتي مرقا خيام فالمد أجتي دبرتين مرقا ربين خنيف إيستيتي mirga gartee ilma namaa mirga qabda ja'anii akka isii tana akka meeshaatti itti gartee taphachaa jiran. Zamana akkanaa kana keessatti maaltu nama baasa? Wanni si baasu karaa rabbii qabattee mirga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sii kenne kana qabattee deemuu qofa. Dubartiin islaamummaa duratti mirga ja'anii mirga takkallee hin qabdu ture. Wanni mirga ja'amu gartee hin jiru ture. Duuba dubartii tana fuudhanii zamana nuti amma jirru kana keessatti dubartii tana akka zamana jaahilummaatti akka meeshatti itti taphachaa jiran. Ati mirga qabda akka feetee ta'uu dandeessa ja'anii dubartiin tun haateetii qullaa deemu, qumxaa uffachuu, kofoo uffachuu, rifeensa qullaa deemu, akka feetee ta'uu yeroo feetee baatee yeroo feetee deemu akka waan gartee isii tana meeshatti maastaawoqiyaa takka beeksisa takka gartee beeksisuuf dubartii qullaa tagartee butaantiin dhaabbattu lafa kaayan. Dubartii tana dubartii fi gartee biizinasa horii itti dalagatan biyya gartee faranjii keessatti dubartii tana fuudhanii akka meeshatti kan gartee karaa itti maallaqa itti argatan qaama isaanii agarsiisuudhaan itti taphachaa jiran. Maal ja'aniin mirga qabdaa ja'aniin gariin namaa biyya faranjii keessatti dubartii tana mirga qabda jechuudhaan yoo jaarsi xiqqishoo dallanee poolisatti yaamte. Yooni fi jaarsi xiqqishoo isitti aare jaarsatti yoo ka'aartu ta'e manarraa ariiti, manarraa deema ni ariiti, yeroo feetees ni deebiste, yeroo feetees ni ariiti, yoo feetees poolisatti yaamte. Kuni cuftinuu mirgaa ja'aniin. Walaakiin obboleeyyan kiyya qaalii kabajamoo mirga akkanaa kun mirga jiruu ta'e balleessu. Mirga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sii kennee dhiistee mirga gartee rabbiin itti sitti dallanuu mirga jettee qabachuudhaan rabbii wajji wal lolu jirta. Abbaan mana keetii utubaa keeti yooni fi dallantee yooni fi aartee taa'itii wajji gartee haasawii rakkoo keessan furi. Mirga gartee rabbiin sii kenne hedduu jira. Mirga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sii kenne kana odoonii fi gartee ittiin fayyadamne mirga faranjiin naa kennite mirga gartee ilma namaati jettee hayaaddu hundinuu faallaa gartee rabbiin mirga sii kenne خانا فالا ديمو جرتاجتو. ربي سبحانه وتعالى دبرتي تنا إسلام ما ترتي دبرتي أكا ميشتي لا لما ترتي دبرتي أكا قشاشتي قرتي لا لما ترتي إسلام ما نرفيتي سي تنا دبرتي تنا والخاسي صدركا قد داخل نيف إسلام ما در دبرتي تنا فورانيتي أكا ميشتي لا ترن أمتي فكينيا أمتي يهودا برتي دبرتي يقاني في ديني هيدين اتلوفي من الرأريهن wajjini sin nyaattu wajjini sin dhuydu waa takkan gootu wajjini sin rafan mana san keessan galtu isiin ala jiraatti jechuu hamma qulqulleeffattutti. Ummata hindii biratti islaamummaa dura islaamummaan osoo hin dhufin dura jechuudha. Yooni fi isiin jaarsisii karraa du'u ta'e isii tana fuudhanii jaarsa booda jiraachuun qabdu ja'anii waliin gartee gubanii akkasitti awwaalaa turan. Ummata Qureeshii biratti dubartiin hoggaanii fi isaaniif dhalatamte isaan kuni دلناني آراني قرين ساني بل جرو حالة قرتي روحين إسي خيس جروني فوداني إسي تنا أولا تران قرو إسلام من رفيتي صدركا إسي تنا فودي أولك أبيجتشو دبرتينيس أكتا قرتي كتاد إيران راتاتي دبرتينيس أما ربي الراتاتي ربي سبحانه وتعالى إسلام ما تنفيدودان نبي محمد إرقودان إسان كان فودي إيرتي قرتي والكت إيسي جتشو ummanni gartee adawwiin islaamaa dubartii tana akka isaan kuni gartee zamana jaahilummaatti deebi'an hedduu itti tattaafatan hedduu irratti dalagaa jiraniis garii isaanii hijaaba gartee irraa fuudhuudhaan garii isaanii qullaa deemsisuudhaan garii isaanii gartee beeksisa ja'anii akka meeshatti butaantiidhaan akka televiziyoonaa fi intarneetaa fi waan adda addaa itti fayyadamanii jechuu. Zamana dur keessatti islaamummaa duratti akkumaan isinii himatti dubartii tana
akka gartee dubartiin shayxaana warri Giriikfaan fakkeenyaaf dubartiin shayxaana irraa uumamte jechaa turan. Ummanni Nasaaraatilleen dubartiin shayxaana irraa uumamte jechaa turanii jechuudha. dubartii tana hoggaanii fi gartee Quraysh irraa nuu himu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم جئن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون جئ رب سبحانه وتعالى وقاني في دبرتي الآن بشر من إلمو قرتي دبرتي تكأركة ظل وجهه مسودا فاللسان يقول رأتشو مجئ هذا دلن جتشود دو ربين المنا مرة فقاته وقاني في دبرتي أركته وقا دبرتي نساني dhalatamte ilma namarraa fagaata akka waan qaanyiitti jechuu dubartiin gartee ilmoo haraam nutti fiddi dubartiin nu qaanyeessiti ja'aniiti hoggaanii fi ilmoo dubartii takka arkatan ni fagaatan ni dhokatan namarraa dhokatan ni dallanan ni aaran duba rabbiin biyyeedhaaniif laaqaa hijee duba gurbaan kun gartee dallansuu sanirraa yaa subhaanallah dubartii rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa guddaa kanneef dubartii tana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hoggaanii fiduu deemu dubartii tana adaraaje handhur waan gartee dubartii isin jala jirtu kan handhurfattan adaraa jee duuba dhaamsi gartee rasuula alayhi salaatu wassalaam kamaayyee jechuu islaamummaan dhufeeti dubartii tana wal qixxeesse jechuu dubartii akka qushaashatti ilaalaa turan san rabbiin islaamummaa tana fiduudhaan yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa jeen yaa ilmaan namaa nuti gartee ilma namaa nutiin kuni dhiiraa fi dubartiirraa isin uumnee jeen duuba dubartiin kutaa gartee foon kutaa dhiiraatirraa jechuu dubartii miidhuun mataa fi miidhuu ta'a jaartii fi miidhuun mataa fi miidhuu ta'a ilmoo fi miidhuun mataa fi miidhuu ta'a li'aannahu dubartiin sirraa uumamte qaama keetirraa uumamte qaama dhiirarraa uumamte cinaacha jallaa kabitaarraa uumamte jechuudha. Rabbiin qur'aana keessatti dubartii dubbatee dhiira dubbatu malee hin taane ummata munaafiqaatis dhiira dubbatee dubartii dubbatu malee hin taane ummata mu'minaa dhiira dubbatee dubartii dubbatu malee hin taane hattaa ummata mushrikaatu dhiira dubbatee dubartii dubbata bakka hundatti rabbiin dhiiraas dubbateeti dubartii dubbata walqixxummaa gartee uumamaa fi haqa gartee rabbiin lachuutuufuu kophaa kaaye malee waan biroo keessatti dubartii fi dhiirtii walqixaa jechuudha. Islaamummaan dubartii miidhe ja'aniiti olola gartee propagaandaa ummata islaamaa irratti oofanii amantii islaamaa irratti adawwiin islaamaa irratti gartee oofanii jechuudha. Kuni dogongora kuni propagaandaa akka namni islaamummaan seenne islaamummaan dubartii miidha islaamummaan akkana ja'aniiti rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa islaamummaa dubartii islaamummaa keessatti kanneef irraa fuudhaniiti isaan kuni akka meeshatti itti taphatanii jechuudha. ربي هقاني في قرآن خيس الدبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جاء رب سبحانه وتعالى نمني قرتي دلقا قاري دلقا تولتو قويتو دلقا إسا قرتي إيرا هاته دبرتيرا إيرا يوخا دبرتيرا وهو مؤمن حال إني مؤمنتهن فلنحيينه حياة طيبة يا ربي jireenya gaarii jireenya bareedaa isaan jiraachisna jee dhiiraas ta'uu dubartii nama dalagaa gaarii dalage duniyaa keessatti rabbiin jireenya bareedaa isaan jiraachisna jee akhiratti hoo walanajziyannahum ajrahum biahsani maa kaanuu yacmaluun jeen wilii gartee sababaa isaan dalagaa gaarii dalaganiin akhirattis galata isaanii galchuu teenyaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala haaluma kanaan ummata munaafiqaallee dhiira dubbatee dubartii dubbatu malee hin taane rabbii waan jedhu ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات جين كربين إسان قرتي كتاتو إسا قرتي منافقته في إسي منافقتاتي أما اللي إسا قرتي مشركته في إسي مشركتي تاتي كافرة قرتي ديراتي في كافرة دبرتي اللي ربين ديرا دبتي دبرتي اللي أكسي دبتا جتورة دوبا ربين سبحانه وتعالى وائد المياه خيستي سحالو مخناني دبتي دبرتين زمن درهن دالتو maatii isaanii hin dhaaltu abadan dhiiruma qofaatu dhaalu yoo abbaan gartee horii dhiisee du'e dhiiruma qofaatu dhaalu ture jechuudha garuu islaamummaan dhufeeti dubartiinis akka dhaaltu dhaalmee keessatti akka dhaaltu horii akka dhaaltu jechuudha qooda akka qabdu irraa dubbate jechuudha
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون جين مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا جين رب سبحانه وتعالى. إيرافني جراجي قرتي قودا ربي قودا هذا في أبان قرتي لكي سنرة أنا وان لكي سنرة هوريجة جونا دبرتي في اللي أكسمتي لا إيرا دبتي ربي دبرتي اللي وان آنان هذا في أبان لكي سن وان آنان هوري لكي سي قودا قرتي ربي سبحانه وتعالى دير كميسان رتي قولي ربي إرا خايجة جونا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف جي رب سبحانه وتعالى. ربين دالمي خيستي إيراس أكد إرتي دالتوتي دبرتين اللين أكد دالتو ربين سبحانه وتعالى إرا دبتي جتشو تناف دبرتين صدركان دبرتي حالان قدان بل أمنتين تقلين وان أجائب سنته بليا أمنتم من تقليه akka gartee heerruy amantiirraa eegali dura amantiirraa qabe hawaasarraa eegali amantiirraa qabe ammallee heera gartee ilmi namaa tumateerraa eegali kanneen hundinuu akka gartee islaamummaan amantiin islaamaa dubartiidhaaf mirga kanne tokko hin jiru inuma hin agartu dubartii waan silaa ilmi namaa yaadu ol sadarkaa yookaan darajaa mirga waan ilmi namaa yaadu ol islaamummaan dubartiidhaaf kan haqa gartee isiidhaan malu mirga isiidhaan malu amantiin kanne yoo jiraate amantii islaamaa kanaa jechuudha. Tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan kana gartee guddisa. Garuu zaman amma nuti jirru kana keessatti dubartiin guddina gartee rabbiin isaan guddisa kana wallaaluudhaan خرجرتي شيطانا خرجرتي عدوين إسلاما مرجع دبرتي جاني زمان أما نتجرو خنا خيستي كتاب ربي مرجع ربي نساني خني لك ساني مرجع دبرتي جاني خرا أدا وار ربي نفيني في خرا ربي نفيني خيستي ديماني جتشو خوني هنديرو مرجع جرتي ربي نساني خني الرافود تا وبليتي يقالي خبجمتو مرجع ربي نسي خني في الرافودين مرجع كمان ربي صلى الله عليه وسلم سيخن إفرام فولين مرجع قوتو سيخن يوني في قرتي أتي أكمل الرامبان غافة قرتي هذا في أباخي ترى دنيا تنرأوتي هذا في أباخي أكا قرتي اتقافة مما إسان جلت أكسي نياتي سانيسي أوباسا أكسي أوفيسا أكسي قديس الربين درك أما إسان رخاي لا لي ميو بليتي تيا قالي دبرتين وانا كدبرتي جنتنا ما سبتشيسو هنجرو دبرتين سببا دبرتي قبات جودان هذا في أبان جنة سينا يوني في دبرتي تكا حالا غارين قدساني عملا غارين قدساني أمانتر قدساني أمانتي إسلاما قبسيساني هم خنتاني تججو من سن الراهيرو من هنك أباتو يوخادو أن هنك أباتو تي نمني دبرتي غرتي جراجيسي نمني دبرتي تجاجيلي رب جنني إسافني سبته جردو غرتي إبدر اللي جردو تهاني في ججو غاف من سن راباتي من غرتي جارسسي أيت ججو نمني جارتي نمني جار الرجال نما جارتي ساتف تولا أولي الرجال جارتي سافرت نما الرجالاتو الرجال نما تيجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم تنافو بلينقي من جارسا غافا جرتوس من هذا في أبا غافا جرتوس دبرتين اتقاف إيرارتي أكا اتقافة تموما جتولا إيراتو اتقافة تموما فلتا إيرتتون اتقافة تموما فلتا جتو تكا أبا تكا أباليسا تكا جارس تناف دبرتي تنا أكا غرتي بينكودي باسوردي جتو قامسي جارسا سيما لنمني أرغنجر إسين توني باسوردي جارساتي جتو خديمو شفتينو إشي تنغرتي أرغو هندندو دهب الرجال دايمن دي الرجال دبرتين قالي دبرتين إفقالي سيتي قالي دبرتين إفرخ شي سيتي نميو أرك تناف وان إدو هركان قبطاني في وان تكغرتي خاركان إدو قبطاني في خاركان قبطاني خمتو جال
harkaan hin qabanne saniitu caalaa jechuudha. Dubartiin islaamaa akkasi. Dubartiin gartee mirga dubartiiti jaanii taqullaa deemtu. Tanamayyuu qaama sii ijaan argu. Tanamayyuu gartee rifeensa sii, qaama sii, sheeppii isii waan waa hunda sii ijaan argu. Tuni tagartee dubartii rabbiin sadarkaa isii ol fuudhe mataa isiitiif nafsee isiitiif if qaqqabde. Garuu tagartee islaamummaa sii qabattee hijaaba sii uffattee naamusa sii eeggattee qaama sii haraamirraa eeggattee ajaja rabbii jala deemte ajaja rasuulaa jala deemte sun tan gartee rabbiin sadarkaa isii ol fuudhe duniyaattis jireenya gaarii isii jiraachisee